akkam jirtu barattoota maqaan koo Barsiisaa Taarraqanii Abdiisaan jedhama. Waan nuti amma hojjechaa jirru barattoota waggaa kana barattoota waggaa kana intaraansii fudhatanii fi gaaffii qormaata biyyoolessaa kan waggoota darbee yookaan bara 2014 yookaan 2015 kan hojjechaa jirru. Gaaffii meeqaffaarra geenyerra jechuudha, gaaffii arfaffaa. Mee gaafficha nan dubbisa. A block of mass M is placed on horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. A force of magnitude F acts on the block at an angle theta as shown in the figure below. The minimum magnitude of the force required to slide the block on the surface is dash. Gaaffiin kuni akkas jedha. Waan tokkotu jira, dalgee taa'ee jira. Humni tokko immoo kofa kana uumeeti kan inni wanta sanarratti dalagaa'ee jiruudha. Humni kun kunooti kofa kana uumeera. Wanti kun akka inni socho'u yookaan akka inni sigigaatu to slide akka inni sigigaatuu fi humni irratti dalagaa'e kun meeqaa kan jedhudha. This force F no kana gaafatan. Humna kana formulaa isaati kan inni nu gaafate. Formulaa humna kana barbaannaa jechuudha. Formulaa humna kana barbaaduu fi humni irratti dalagaa'e kun bakka lamatti hirama. Vertical force yookaan immoo isa F of Y jennu kan humna olee fi kan biraa immoo bakka lamatti hirama isiniin jedheera. Horizontal force humna dalgee isa immoo F of X isa jenna. F of Y humni olee kuni akkamittiin argama? F saayinii kofa gidduu sana jiru. Horizontal force humni dalgee kun immoo akkamittiin argama? F koosii humna irratti dalagaa'ee fi ground yookaan dachee sana gidduu jiru. Humni kan biraa tokko F of X kun yeroo to the right gara mirgaatti irratti dalagaa'ee dhiibu, humni rigataa immoo faallaasaa gara bitaatti dhiiba. Humni rigataas jira jechuudha. Inni immoo formulaan isaa akkamittiin argama? Coefficient of friction times normal contact force. Normal contact force ni humna asii ol upward utubee jirudha asii ol. Eeshi normal contact force kun egaa eenyu wajjin wal qixa kan jedhuuf yoo dhannee ilaalle ilaa kunoo F of Y humni olee asii gadi daawon irratti act ta'ee jira vertikaalii. Kan biraa immoo ulfaatinni wanta kanaas asii gadi daawonii act ta'anii jiru. Normal contact force immoo asii oli. Normal contact force yeroo asii ol dhiibu F of Y fi weight yookaan ulfaatinni wanta sanaa immoo asii gadi dhiibu waan ta'eef balance wal godhu. Kanaafu normal contact force keenya meeqa jechuudha? Formulaan isaa Fy plus W. Vertical force multiplied by weight jechuudha. Eshi gara horizontal force yoo dhufne horizontal F of X gara right yeroo dhiibu force of friction immoo gara left dha, opposite direction dha. Kanaafu resultantiin isaanii F of X minus F of Y is equals to 0 ta'u jechuudha. Therefore F of X jechuun maal jechuudha? Kun akkuma sila isinitti hime kunooti iddoo F of X yoon kana substitute godhe yookaan bakka buuse iddoo force of friction immoo coefficient of friction fi normal contact force is equals to 0. Uni maaliif deemaa jirra? Humna kana argachuuf deemaa jirra. Maalan godhare? Inni kana iddoo inni isa kana jechuudha. Kuno F of Y plus W. F of Y meeqa? F sin theta dha. W weight dha. Mg. Fide yeroon iddoo inni kana galchu. Ilaalaaga. F cos theta minus mu n is equals to 0. F cos theta kunooti. Muun kunooti. Iddoo inni kana jechuudha ga. Eewutu galaa jechuudha. Kuno iddoo inni kana F of Y yookaan immoo F sin theta plus iddoo weight mg tu gala. Look. Meejara kana ilaalla. Kuno substitute goonee galchinee jirra.
Mi'uun kun yookaan coefficient of frictioniin kun isa ammattuu keessa jiru kana irra rabsamee baay'ata. Yeroo irra rabsamee baay'atu kunoo mu times f sin theta dhufa kuni minus'idha. Minus'i amma immoo yeroo isa kana baay'isu immoo mu times mg dhufa is equals to 0. f cos theta kunoo gaduma bu'ee jira. Mu f sin theta ishee kanatti asii achi dabarsiname yeroo asii achi dabarsinu mu mg ta'a. Sila negatiifi ture yeroo gamana ce'u maal ta'a? Positiivitti jijjiirama jechuudha. Maaliif jennaan kaayyoon keenya f kana bilisa baasuu barbaanna waan ta'eef amma gaa f cos theta fi mu f sin theta tafe mu mg immoo gamana ceeraa inni sila negatiifi ture positiivitti jijjiirameera. Yeroo kana laallu gaa ila f asis jira f asis jira commonidha. Yeroo keessaa baafnu f iddoo lamaanuu jira waan ta'eef lachuu isaaniif dhaabbata. f kana yeroo asii adda baafnu hammattuu keessatti asii kanaaf maal tafa? Cosine theta tafa kunooti. Minus asitti immoo yeroo f kun kiyaa ba'ee as dhufu mu sin theta tafe kunooti. Walqixa mu mg dha. Maaliif deemaa jirra? f kana bilisa baasuuf maal goona jechuudha. Gamlachuu hiruu cos theta minus mu sin theta dha. Asis hin dhufna hiruu cos theta minus mu sin theta. Irraan isinii deebi'ame f kana bilisa baasuuf gamlachuu ni hirra cos theta mu sin theta. Asis dhufne cos theta minus mu sin theta firra kun cancel wal godhe f bilisa ba'eera. f is equals to yookaan faan jechuudha humnichi mu coefficient of friction multiplied by mg divided by cos theta minus mu sin theta. Kun immoo filannoo arra jira jechuudha. Kanaaf egaa humnichi gaafatamne suni formula kanaan barbaadama. Formulichi immoo isa arra jiruudha. Galatooma barattootaa yoo isinii galuu didee kunooti lakkoofsa bilbilaa kanaan bilbiltanii na gaafachuu dandeessu. Yookaan immoo karaa telegiraamii Taarriqany Abdiisaa jedhuun ammas gaaffii kana na gaafachuu dandeessu. Warri carraa kana argattanii itti fayyadamaa jirtan adaraa keessan barattoonni riyyaan keessanis haa fayyadamanii keessumaa warra waggaa kana intiraansiif qophaa'aa jiranii sheer gochuu hin dagatinaa. Ofii keessaniifis sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatooma.